raadiyoo madda nageenyaati. Raadiyoo madda nageenyaa sagalee uummata bal'aati. Madda nageenyaa. Madda nageenyaa. Oromoon tokko. Oromoon tokko. Oromoon amantiin addan bahu. Oromoon gosaan addan bahu. Lagaan addan bahu. Gaaraan addan bahu. Oromoo adda qootuuf tattaafatu haabbatu. Haabbatu. Biyya Oromoo irratti abbaan biyyaa Oromoodha. Oromoodha. Biyya Oromoo irratti namni biraa Oromoo malee murteessuu hin danda'u. Hin danda'u. Warra biraan irraa murteessisuuf deddeebi'u haabbatu. Haabbatu. kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. kabajniif jaalalluun suniif qabnu akkasuma salaamtaan teenya qilleensarraan qaxxaamuree laf jirtan maratti sinaa ga'u. Akkam jirtan nageenyi keessan dassaa xiqqaa guddaan nagaa sa'aa namaan nagaa baddaaf gamu wajjiin nagaa baadhoo maddii lama nagaa ollaan keessan nagaa wanti rabbi siniif kenne hunduu nagaa. Nagaa siniif haa ta'u kan nagaa hin qabne nagaa rabbi haa kennuuf. Kan nagaa qabdan immoo alhamdulillah jaa galata galfadha. Egaa hordoftoota keenya sagantaa keenya amajjii 20 bara 2021 guyyaa roobii isiniif dhiyaatu qabannee walitti deebinee jirra. Alhamdulillah rabbii galanni haa ga'u. Yalamii tantu khottu simbana, yalamii tantu khottu simbana, anasi malee waliana, khowwaliif naana. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya magaalaa baadiyyaatti laf jirtan maraa ashamaa jennee harka isin fuunee jirra. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa alhamdulillah ka torbanii walitti deebinee jirra. Egaa dhaggeeffattoota keenya gama sagantaa keenyaatti odoo isin hin qubsiisin waan takka lama jennee asirraa waan walitti dhaamnu qabna. Egaa dhaggeeffattoota keenya akkuma beekamu sagantaa gama toora WhatsApp Telegiraamiin gama sagaleetiin sinirraa bannee turre. Egaa dhaggeeffattoota keenya akkuma beekamu haalli amma ittiin waan kana tokko qindeessinee itti deemnu waan hamaa waan nama rakkisu waan ta'eef kanaaf uummanni keenya gaahii waan kana akkuma laafoo laalee jennaan nulleen irra laafaa filanne kanaaf isinillee akkuma falmattanii gama kanaan gabaasin nu jalaa dhaabbatuun qabu jettanii ji'oota hedduu sagalee galfataa turtaniin nulleen aarsaa kaffalee walitti deebinee jirra. Alhamdulillah rabbi galanni haa ga'u. Egaa hawaasni keenya waan kana guddisuudhaaf kallattii hundaan akkuma waadaa galtan hin dagatinaadha. Waan dandeessaniin nu gargaara. Namoonni miseensa madda nageenyaa ta'uu barbaadan riyaala 25 30 haga 50 hojiirra oolchinee jira waan ta'eef namoonni dandeessan riyaala 25 30 50 kana keessaa filattanii miseensa madda nageenyaa taatanii waliin guddina miidiyaa kana akka hawwinu gamanumaan isin beeksisa jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aadha odeeffannoon eegalla. Odeeffannootti aansinee sagantaa waa'ee fayyaati. Kanatti aansuudhaan darsii Sheek Dr. Nuuree Dammaatu nuuf dhiyaata. Amma kallattimaan gara obboleessa keenya ka odeeffannoo nu dhageessu Sayyidittiin hin dabarsa. Turtiin keessan odeeffannoo waliin haa ta'u. kabajamtoota fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. oduu guyyaa irraa kasin dhageessu ani Sayyid Dawweeti. Kaaba Oromiyaa walloo aanaa Dawwee Harawaa keessatti kaabineen baajeta uummataa humnaa ol qorqaa jirti. Akka hojjetaan mootummaa aanicha keessa hojjetu maqaan isaa akka dhahamu hin barbaanne tokko raadiyoo madda nageenyaatti himetti kaabineen aanaa Dawwee Harawaa ji'oottan lamman darban kana qofatti isa maqaa nama biraatiin baaseen alatti gaggeessaan aanaa maquma ofiitiin durgoo hanga qarshii 50,000 baafachuu hime. Durgoon kunis gaggeessaa yookaan ogeessota amanamoo kaffalamu faayinaansiitti osoo hin taane mana qarshii qabaa olaanaa obbo Ahmad Indirisitti yookaan ammoo baatamee mana gaggeessaatti kan geeffamuuf ta'uu isaati. 5,000 hanga 10,000 durgoo gadaanaa gaggeessaan dhuunfaa tokko ji'a lamaan darban keessatti baafate yommuu ta'u 30,000 hanga 50,000 ammoo durgoo olaanaa gaggeessaan dhuunfaa tokko bifa sanada baaqeetiin ofirraa bubuuse ta'uudhaan riikaardii godinichaa daakee jira. Badhaadhina afaaniin faarsaa kaabineen kiisii ofii gabbisuun ala rakkoon uummataa siruma quba hin qabamu jechuun madda nageenyaatti hime. Ammas wanti kun haala kanaan itti fufnaan rakkoolee ciccimoon akka dhalatu himeera.
kun osoo akka kanaan jiru marii jechuun qotee bulaa waamanii waa'ee badhaadhinaatti kaasan akkas jedheen hawaasni waltajjii irratti tokkoffaa qoree buqqifnee obbolummaa dhaabna kan jettan qoreen piippii caalu ni jira. Lammaffaa irratti jijjiirama nutti hin jedhina jijjiiramni isin baantan gatiin baajaajii boora hanga kamisee qarshii 100 galuudha. Akkasumallee gatiin baajaajii magaalaa Harawaa hanga dirree qarshii 200 hanga manduuboo qarshii 400 ta'uudha. Qotee bulaan Oromoo gandoota daangaarra jiran ganda Wacaqaa dirree manduuboo hidhattoota Affaariin lafa qonnaa fi lafa jallisii keenya dhiisnee irraa buqqa'uudha. Mana nyaataa maddiitti kuusaan bobahaa fi manni rifeensaa nama dhuunfaa banamuudha. Karaa Wacaqaatiin addunyaa keenya bishaan obaa buusnee rasaasni nutti dhukkaafamuudha. Karaa manduubootiin Affaar ijaarsa mana barumsaa haroo dhorkitee lammiin keenya dukkana wallaalaa keessatti hafuudha. Sadaffaa irratti shanee nutti hin jedhina rakkoon keenya inni guddaan dhimma shanee otoo hin taane dhimma hidhattoota Affaariin dachii keenya irratti buqqa'uuti. Walumaa galatti lafa keenya irratti abbaa ta'uu erga dadhabne mootummaan lafa biraa barbaadee nu haa qubachiisu. Yoo kana hin taane daangaa keenya irraa baqachuu osoo hin taane daangaa keenya irra dhaabbannee akka lollu beekamtiin nuuf kennamuu qaba jedhanii haasaa akka rasaasaa ofirratti dhukkisaniiran. Ummanni keenya waan obsa fixatee jiruuf piippii akkasitti dhugaa itti himanii waltajjii irraa galan. Gama biraatiin akka jiraatan aanaa baatee kun jedhutti mootummaan bilisiginnaa hojjettoota mootummaatiif mindaa kaffaluu diduu dubbata. Armaan dura mootummaan piippii mindaa hojjettootaaf dabaleen jira jedhee miidiyaan hafarsaa turuun isaa ni yaadatama. Haa ta'u malee mindaan dabalame bakka sadiitti qoodamee laatamee jiraachuun namni maqaan isaa akka kaafamuu hin feene kun madda nageenyaatti hime. Kana malees mindaa ji'a 9 inni ida'ame osoo hin kaffalamin nyaatamee hafee jira. Yeroo baay'ee yeroo gaafannu baajanni nuuf hin gadhiifamne nuun jedhu godinni. Kanaafuu mindaan hojjettoota mootummaa kan ji'a 9 inni dabalame jedhame hanga ammaa hojjettoota bira waan hin geenyeef rakkoo keessa jiraachuutti himame. Bulchiinsa magaalaa Kamisee keessatti warri harka qalleeyyii daandii konkolaataa cinaatti mana bulukeetii ijaarratuu hin dandeenye akka gurguranii abbaa qabeenyaatti gad lakkisan bilisiginnaan ergaa dabarsee jira. Akka maddeen keenya kun jedhutti wanni deemaa jiru babal'ifannaa lafaa fi saamiinsa lafaa uummataa akka ta'e dubbatu. Uummanni keenya waan kan akka callisee hin ilaalle ergaa dabarsee jira. Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee keessatti humni Fantaaleeyyii Amaaraa daangaa Oromiyaa sheenuun uummata Oromoo Kaarrayyuu irratti lola bananii jiraachuun gabaafame. Hidhattoonni Amaaraa kan sirna nafxanyaa leellisan guyyaa ayyaana cuuphaa kana da'oo taasifachuun uummata keenya Oromoo Kaarrayyuu irratti lola erga bananii booda uummanni Oromoo Kaarrayyuu humna diinaa ofirraa akka qolataa jiru odeeffannoon arganne ni addeessa. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya kanuma nagaatti tura. Maasha Allah tabaarakallah obboleessa keenya Sayyid Dawwee galatoomee odeeffannoo nu dhageessisuuf egaa kabajamtoota hordoftoota keenya qophiilee hafanii waliin turtii gaarii isiniin jenna. Kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa sagantaa guyyaa har'aa keessatti faayidaa bishaan qabu kan waliin ilaallu ta'a. Egaa kabajamtoota keenya yeroo ammaa kana namoonni keenya FB YouTube appilee hedduu waan hordofuu akka sababa kanaa yeroo dheebote amman ka'ee dhugaa boodan ka'ee dhuga jechuun dheebuun kalee ofii miidhanii namoonni hedduun rakkataa jiru. Amma akka armaan gadii kanatti faayidaa bishaan qabu waliin haa ilaallu kan isin dhageessu ana obsaasanii nu faana tura. Bishaan nama tokkoof guyyaatti barbaachisu haga kana jechuun rakkisaadha. Sababni isaas haala qilleensaa ho'aa fi qorraa haala hojii cimaa nama dafqisiisuu fi hojii salphaa fi kanaaf kan kana fakkaata irratti hundaa'ee wal caala waan ta'eef. Haa ta'u malee namni ga'eessi tokko guyyaatti bishaan liitira 2 haga 3 akka dhugu ni gorfama. Bishaan kan dhuguu qabnu osoo qaamni keenya dheebodhe jedhee nutti hin himin ta'uu qaba. Kana gochuun ammoo faayidaalee armaan gadii kana qaba. 1. Gogaa yookaan mar'umaan constipation ittisuu keessatti gahee qaba. 2. Dhukkuba kalee kan kidney stone jedhamu kan wanti akka cirrachaa kalee keessatti walitti kuufamuun hedduu nama dhukkubsituu dandeettii akka hin uumamneef gargaaru qaba. Kana malees kaleen hojii xuraawaa qaamaa baasu akka sirriitti hojjetu taasisa. 3. Hojii keenya guyyaa guyyaa keessumattuu warreen hojii humnaa hojjetan hojii isaanii irratti akka hin dadhabne gargaara. 4. Mataa dhukkubbii dandeettii dhoorkuu qaba. Waan waliin turtaniif galatooma. Fayyaan faaya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
dhaamsi keenna ka lammaffa'aa karaa qissaa wahii walii odeessinee san keessa dhaamsa bareedaa walii dabarsuudhaan ka tokkoffa'aa eegallee isa lammaffarra jirra. dhaamsi keenna ka lammaffa'aa sun qissaa nama gaarii tokkooti. nama kana maqaan isaa Uways ibn Aamir jedhama. nama zamana rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam jiraate biyya Yamanitti. nama kana yeroo amantiin islaamaa biyya Yaman geette amantii islaamaa fudhatee muslima tahe dhufee rasuula rabbii arguu hin dandeenye ammoo alayhi salaatu wassalaam. namni kun nama ibaada'aan beekame nama guddoo rabbii ifii sodaatu xabi'aa isarraa jedhan halkan yeroo aduun dhiitee ishaa'ii salaatanii irraa bahan halkan kun halkan rukuu'aa jedhee rukuu'aarra bula halkan guutuu. halkan kaan ammoo halkan kun halkan sujuudaa jedhee sujuudarra bula halkan guutuu. ganama yeroo lafti bariitu waan guyyaa kana nyaatu malee waan irraa hafe hundayyuu sadaqaa godha. hiyyeessaa kenna nama qabnee kenna. yaa rabbi waan qabu kenne nama beelan ardha miidhame nan gaafatii yaa rabbi jedhee dabarsa. namni kun haadha qaba. haadha isaa kanaa qiyaasa malee qajeela. barasa qaba nafni isaa addaate dhukkuba barasaa kana fan nama bu'u kana itti bu'ee jira. haadhaa inni qajeelee ibaadaa inni guddisurraa rabbiin guddaan isa jaalatee du'aayii isaa rabbi qeebale. waan inni kadhate hunda rabbi irraa qeebala. Uways ibn Aamir jedhanii nama kana maqaan isaa. yoos rabbii guddaa kadhatee yaa rabbi na fayyis jedhee rabbi irraa fayyise dhukkuba barasaarraa. dhukkuba barasaa kaan fayyi akkuma jirutti. garuu bakka diqqoo haga qeensa qubaa takka rabbi garaa gubbatti hambiseef akka inni ifi yaadatuuf gaaf tokko dhukkubarra tureedhe. namni kun zamana rasuulaa jiraate jenne alayhi salaatu wassalaam ammoo ergamaa rabbii dhufee arguu hin dandeenye. taabi'a jechuu duuba gaa eega ergamaa rabbiin argin taabi'a jechuu. nama kana rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam rabbiin guddaan isa beeksisee nama kanarraa ummataa odeesse rasuulli keenna alayhi salaatu wassalaam. maal jedhee odeesse rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam nama tokko jira ka maqaan isaa Uways ibn Aamir jedhamu. gosti isaa Muraad keessaa ammoo Qarn biyya Yaman jira. warra isin deeggaruuf dhufu ka waraanaa keessa dhufa. waraana islaamaa ka madiinarraa bahu kana deeggaruuf naannoo mararraa dhufa. namni qophaa'ee jihaadaaf qophaa'ee jechuudha. waraana kana keessa dhufaa. namni sun nama kadhaa isaa rabbiin guddaan irraa qeebalu yoo dandeettan yoo gartan rabbi naa kadhadhu jedhaanii jedhe. rabbi isinii haa kadhatu namni kuni. waan inni jedhe hundaa rabbi irraa qeebala. sahaaban kana qabatanii taa'anii rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam aakhiramanii Abu Bakar Siddiq biyya bulche isaanis aakhiramanii zamana Umar ibn Khattab biyya bulchaa jiru. Umar yeroo tuutti waraanaaf jettee dhufte gara Yamanirraa dhuftu hundaan gaafata. Abboo Uways ibn Aamir namni jedhamu sin keessa jira hi'oo jedhaniin. osoma yeroo hundaa gaafatu yeroo tokko yeroo tuutti takka dhufte gaafatee Uways ibn Aamir si wajjin jira jedhe koottu jedheen. كجدونين عمر بن الخطاب كبي بلش أجر أمير المؤمنين كمال ورانا بادي الرادفة بيفقو كوتو جد أيامه أتين Uways بن عامر ينان جد قستي تنتي مرادي جنان جد كيسا قرني جنان جد بيا مني دفته
dhukkuba barasa dursi bu'ee jedheen jedheen rabbi irraa si fayyisee bakki xiqqoon takka qofaan si tafte jennaan jedheen haadha tan ta'e qabdaa ta'ati isii qajeeltee isii kaddamtu jennaan jedheen hagas jennaan aboo rabbi naa kadhadhu jedheen maal ammaan rabbi sii kadhadhaa miti sittu amiirul mu'miniina saaxiba rasuulillaahi sittu rabbi naa kadhata malee an baadiyyaa irraa dhufe miskiin kun rabbi maal sii kadhadha jedheen aboo dhiisii rabbi naa kadhadhu jedheen lakki rabbi siin kadhadhu ati rabbi naa kadhadhu jedheen sinarra khayrii qaba aboo dubbiin akkasii miti ergamaa rabbittu nagaaf rahmani rabbi isaanirra taa jiraatu akkana nuun jedhani nama tokko ka akkanattu dhufa yoo inni dhufe du'aa isaa rabbiin qeebala rabbi naa kadhadhaa jedhaanii jedhe aboo rabbi naa kadhadhu jedhe rifate amma rasuula rabbi jedhe maqaana dhawanii jedhanii booye yoos maal jedhe booyee rabbi kadhateef aamin jedhe rabbi kadhateefi amma eessa deemteennaan waraana islaamaatti dabalamee jihaada godhuu barbaada biyya tan feeteennaan waraanni bal'ool biyyi kuufaa barbaada biyya iraaq barbaada jedhe maarree xalayaa sii barreesse bulchaa biyya sanitti sii barreessee akka kabajanii si qubsiisan sii godhaa jennaan hin barbaadu jedhe ummatuma miskiinaa keessa jiraadhee isaanuma wajjiin qubadhee isaanuma wajjiin nyaadhee jiraatuu barbaada addana baasanii akka addanna tajaajilan hin barbaadu jedheen didee biraa deeme biyya san dhaqee firraa waraana dabalame waraanuma wajjiin firraa jiraate horiin qabu hiyyeessa yeroo tokko namni naannoo inni jiru sanirraa hajjii namni wahii dhufe madiinarra bahee umarii wal argan yoos aboo nama Uways ibn Aamir jedhaniin tokko ka biyya Yaman irraa dhufe jira acheenaan jira jedheen nama akkam nama miskiina firraa ibaadaa qabu rabbii fi gabbaru laafaa tokko maa hin qabne horii hin qabne hiyyeessa ni jira jedheen aboo waan gootu rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam akkana jedhe nama sayyoo dhaqxe rabbi naa kadhadhu jedhiin jedheen hayyee jedhamtichi gammadee hajjii fi fixatee guyyaa gale qajeelee itti dhaqe aboo rabbi naa kadhadhu jedheen aboo si dhamma hajji irraa dhufe sittu du'aayin tan tee qeebalamti ati naa kadhadhu aboo san itti dhiisi rabbi naa kadhadhu jedheen amma shakki umarii wal gartanii jedheen amiirul mu'miniina wal gartanii jedheen umar garte umar arge jedheen umartu sii hime jedheen rabbi kadhateef hagana kadhadhaan kunuun ardaa keessa buuse dubbi ummanni martuu itti yaa'ee rabbi nuu kadhadhu jedhaniin rabbi kadhateefi halkan bahee dabre halkan bahee biyyi san guutuu keessaa dabre biyya kuufaa dhaqee bakka namni tokkolleen isan beekne dhaqee fira rabbii fi gabbaree haga guyyaa duutitti dhuftutti qofaa jiraatee osoo namni tokkolleen hin beekin rabbii fi gahe wannu barbaannu amma yoo ati rabbii kanaaf qajeelte yoo dhuga'aan rabbii kenna sodaanne waan maraa rabbiin guddaan nuu laaffisa waan guddoo rabbi namaa laaffisurraa takka yeroo ati harka ol qabdee rabbii kan kee jala yaa rabbi jette rabbiin guddaan sirraa qeebalu wanni guddoon takka san wanni ati harka rabbi jala qabdee yaa rabbi jette rabbiin guddaan sirraa qeebaluun waan xiqqoo miti iyyannoo ati galfatte hundayyuu qeebalamuun rabbi gabroota fitti nu dabale iyyannoo nu rabbii keenya galfanne hundaa rabbi nurraa haa qeebalu ibaada'aan itti gayan sodaa rabbiitiin itti gayan haadhaaf abbaa qajeeluun itti gayan hiyyeessaaf miskiina bira dhaabatuun itti gayan sadaqaan itti gayan salaataan itti gayan sooman itti gayan taqwaa rabbiitiin itti gayan ikhlaasaan itti gayan kanaaf jabaannee rabbii keenyatti haa cinaa gallu namoota gaggaarii rabbii fi sodaatan yoo garillee irraa haa fayyadannu eega rasuulli rabbiitu akkas jedhe sahaabaan akkas jedhan nama gaggaarii yoo garte rabbi naa kadhadhu jechuun waan gaarii waan rabbi biraa qabu rabbi beeka kanaafuu gaa dhaamsi keenya ka ardhaa gabaaban haganuma rabbii keenya haa sodaannu dhuga'aan ikhlaasan rabbii kanatti haa hidhamnu rabbi hamtuu hunda nurraa haa qabu khayrii hunda waliin nu haa qabu nama nurraa halkan kana dhukkubni qabee harkaa qabu ka bakki takka dhukkubdu hundaa rabbi irraa haa kaasu yaa rabbi dhukkubsataa keenya nuu fayyisi dhukkubsataa keenya yaa rabbi keessaa alaa yaa rabbi nuu fayyisi yaa rabbi jallataa keenya yaa rabbi nuu qajeelchi
yaa rabbi jallataa keenya nuu qajeelchi yaa rabbi wallaalaa keenya nuu barsiisi yaa rabbi wallaalaa keenya nuu barsiisi yaa rabbi dhabaa keenya nuu quubsi dhabaa keenya nuu quubsi rifataa keenya rifannoota jalaa baasi yaaddawaa keenya yaada jalaa baasi hunda keenya gammachuu addunyaa fakraa waliin nu haa dhaabu rabbiin guddaan haganaaf egaa haga dhaamsa sadaffarratti wal geennu nagaa rabbiitiin ajiraadhaa isiniin jedha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa kanarraa waa hedduu akka hubatan abdii isinirraa qabna. Kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa wal duraa boodaan kan isin biraan gahaa ture ana bolis keessa muhee calla. Gama odeeffannootiin Sayyid Dawweetii gama immoo fayyaatiin kan waliin ture bulcha keenya Obsaa Hasanii. Egaa sagantaa keenya guyyaa har'aa kan akka itti gammaddan abdii qabna. Sinilleen yoo kan nu jajjabeessitanii gola hunda keessaa ka'uun hamilee waliif taanee wal jajjabeessinu ta'e gar fuula duraatiif sagantaa kana daraan fooyyessaa akka deemnu abdii hin qabna inshaallah gar fuula duraati. Ammaaf sagantaa keenya guyyaa har'aa asumarra goolabnee jirra. Haga torbanii walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.